Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa Afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti isin dhaqqabu akka mooltan jimaata bitootessa 19 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 10 bara 2013 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti. Oromiyaa bakka tokko tokkotti ajajni mana murtii akka kabajamuuf olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u qaamolee dhimmi ilaallatuuf irra deddeebiin waamicha dhiyeessee deebii quubsaan arganne jechuudhaan koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baasee jira. Dagannaan hawaasa biratti mul'atu weerara COVID-19 garmalee hammeessuu mala jedhu itti gaafatamaan kutaa yaalii kan hospitaala jalqabaa Gudar. Itoophiyaa keessatti kaleessa qofa namoonni COVID-19 qabaman 257 ga'uusaa odeessi ministirii fayyaa irraa argame mirkaneessee jira. Loltoonni Eertiraa bulchiisa naannoo Tigraay aanaa Iroob keessatti namoota nagaa 63 ajjeesanii manneen jireenyaa 58 gubuu isaanii jaarmaan mirga uummata Iroobiif dhaabbachuu isaa dubbatu tokko ibsee jira. Jiraattota keessaas kanneen ijaan argina jedhanii jiran. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Dhaggeeffattoota keenya piroodiisariin Tamsaasarraa Biraan Haayiluu, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa. Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Yuunaayitid Isteetsi rakkoo namoomaa naannoo Tigraay keessaaf kan oolu gargaarsatti dabalaa doolaara miliyoona 52 gumaachiteetti. Erga rakkoon gamasii jalqabee as Ameerikaan gargaarsa namoomaa doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 53 kenniteetti. Deeggarsi kun kunuunsa lubbuu oolchu, qubsuma, kunuunsa eegumsa fayyaa, midhaan nyaataa yeroo hatattamaa, bishaaniif meeshaa tajaajila qulqullina dhuunfaaf kan naannoof oola. Deeggarsi maallaqaa kun michoonni keenya sababaa walitti bu'iinsa kanaan maatii adda faca'e deebisanii wal agarsiisuuf oolaa jedha ibsi Ameerikaa biraa kenname kun. Dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa Ameerikaatti gareen gargaarsa yeroo balaa tattaaffii gargaarsa namoomaa Ameerikaan kennituuf deeggarsa godhutti fufee jira. Rakkoon namoomaa Tigraay keessaa hedduu nu yaaddessaa jedha ibsi Yuunaayitid Isteetsi kun. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsi namoomaa akka dhaqqabu cicha qabaachuusaa kan simannu ta'us hawaasi addunyaa meeshaalee quunnamtiif kan dhaaboliin gargaarsaa itti fayyadaman irraa uggurri jiru akka ka'u akkasumas hojjettoota gargaarsaaf yeroo viizaa dheeressuu dabalatee cichaawwan jedhame mara dammaqinaan hordofuu qaba jedha. Hojjettoonni gargaarsaa sababaa walitti bu'iinsa sanaan lammiiwwan miidhaan irra ga'eef deeggarsa yeroo isaa eeggateef isaan barbaachisu akka ittiin ga'an daandiin saaqamuufii qaba jedheera. Furmaanni siyaasaa utuu hin argamin haalli namoomaa hammaataa adeema. Waraansi dhaabbachuu, humnoonni Eertiraa gamasii ba'uuf mootummoonni Itoophiyaa humnoota naannoo Amaaraa gara Tigraayitti bobbaasuu dhaabuun tarkaanfii barbaachisaa isa duraati. Humnoota ittisa biyyaa, humnoota TPLF, humnoota Eertiraa yookaan humnoota naannoo Amaaraas haa ta'an kanneen dhiittaa mirga namaaf gocha suukanneessaa uumameef itti gaafatamoo ta'an martinuu seeratti dhiyaachuu qabu. Yuunaayitid Isteetsiif hawaasni addunyaa mootummaan Itoophiyaa qorattoonni walabaa akka sadarkaa addunyaaf biyya keessaa dararaa jiru qoratan kanneen itti gaafatamoo ta'an akka adda baasan waadaa seene kabajuusaa itti dhiyeenyaan hordofaa jiru. Rakkoo kanaaf deebii kennuuf jecha gumaacha arjoomtoota kabiroo simataa kanneen biroo rakkoo Tigraay keessatti uumameef gargaarsa namoomaa hatattamaa akka kennan ni gaafannaa jedha ibsi Yuunaayitid Isteetsi kun. Tigraay keessatti raawwataman gocha gara jabinaarraan kan ka'e Ameerikaa keessaa hojii isaanii kan gadhiisan dippiloomaatiin Itoophiyaa mootummaa fi kanneen barbaadamaa jiran hoogganoota naannoo sanaa kan duraanii gidduutti mariin araaraa akka gaggeessamu gaafatan. Birhaanee Kidaanemaariyaam Waashingtan DC'tti kan argamu Embasii Itoophiyaatti itti aanaa itti gaafatamaa ergama biyyattii kan turan hanga jalqaba baatii bitootessaatti hojiirra turan. Kamisa ganama Associated Press waliin gaaffiif deebii geggeessaniin waraansi yeroo dheeraaf Tigraay keessatti geggeessamu uummata naannoo sanaa miliyoona 6 ta'u dhabamsiisaa jira jechuun akeekkachiisan. Maree araaraaf dursa kennuutu nurra jira jechuudhaan waliigaltee araaraa malee nagaan bu'uu hin danda'u jechuudhaan furmaate tokkichis sana jedhaniiru.
Ittaantu pirezidaantiin Taanzaaniyaa Saamiyaa Suluhu Hassan pirezidaantii biyyattii ta'uun sirna kakuu galuu raawwatan. Du'a pirezidaantii biyyattii booda geggeeffama biyyattii ka fudhatan Saamiyaan haasaa har'a dhageessisaniinis Taanzaaniyaan geggeessaa biyyaaf dhama'uu dhabde jedhan Galmoo Daawwittu gabaase. Taanzaaniyaan roobii darbe erga pirezidaantiin biyyattii Joon Maagufuli du'an booda har'a ittaantuu isaanii pirezidaantii gochuun muudee jirti. Pirezidaantii mana murtii biyyattii ittaantuu Maagufuli Saamiyaa Suluhu Hassan pirezidaantii Taanzaaniyaa akka ta'anuu fi sirna kakuu seensisuu masaraa Daar es Salaamitti gaggeessanii jiran. Sirna kakuun boodas pirezidaantii Saamiyaan irra deebiin du'a Maagufuliin gadditti dhaga'ame ibsanii biyyi isaanii Taanzaaniyaan gaggeessaa biyyaaf dhama'uu dhabdee jedhan. Dabalaniis pirezidaantii Maagufuli irraa muuxannoo fudhachuu eeranii egaa rakkoon gaggeessummaan biyyattii mudatullee hin jiru jedhan. Akkas jedhu pirezidaantii Saamiyaan wanti ani mirkaneessuu fedhu nuti akka biyyaatti warra tokkummaa jabaa irratti ijaaramnee jirrudha. Warri gaggeessummaa biyyaa harkaa qabnus karoora biyyaaf ta'u gahaa waan qabnuuf bakka pirezidaantii Maagufuliin dhiisanii kaafnee gara fuulduraatti itti fufna. Biyyi keenya yoo gaggeessaan biyyaa du'u maal akka ta'u qabu heera eeruu qabdi. Anis seera kanaaf amanamaa ta'uuf kakuu seeneera. Sichis wanti seeraan alaa biyya natti ta'u hin jiru jedhan. Pirezidaantii Saamiyaan duraa duuba sagantaa awwaalcha Maagufulii sifoomsaniiru. Boruu reeffi Maagufulii gara waldaa kiristaanaa Phexrositti gaggeeffame sirni kadhannaa erga ta'een booda duuba sagantaan kaanis itti fufaa jedhan. Achis guyyoota 5 dhufan kana gara Dodoomaa immoo haaraa geeffame saboonni biyyattii kaanis erga nagaatti jedhaniin booda bitootessa 25 bara 2021 bakka dhaloota isaanii chaatuutti sirni awwaalcha Maagufulii akka gaggeeffamu beeksisani. Har'a pirezidaantii Taanzaaniyaa akka ta'an Saamiyaa Hassan amajjii 27 bara 1960 Zaanzibaaritti dhalatan. Gaayittiin ganna 61 kun siyaasatti qacaan bara 2000 yoo ta'u, Yuunivarsiitii Imzuumbee fi Maanchesteritti barnoota isaanii hordofanii jiru. Dhaabbata gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa fi waajjiraalee mootummaa garaagaraaf kan hojjetan yoo ta'an, bara 2015 filannoo biyyaalessaa biyyattii irratti Maagufuliif ittaantu ta'uun paartii caamaa Chamepinduuzii bakka bu'uun dorgomanii gara taayitaa ammaatti dhufan. Saamiyaa Hassan Taanzaaniyaaf pirezidaantii dubartii ishee jalqabaa yoo ta'an, gaanfa Afrikaatti immoo Silvee Kigiinii Burundii fi Saalawarqi Zawudee Itoophiyaatti taansuun dubartii aangoo biyya gaggeessu argatan isaan sadaffoodha. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Naayiroobii. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtanas Waashingteen DC irraa ka dabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Oromiyaa bakka tokko tokkotti ajajni mana murtii akka kabajamuuf olaantummaa seeraa akka mirkanaa'uuf qaamolee dhimmi ilaallatuuf irra deddeebiin waamicha dhiyeessee deebii quubsaan arganne jechuudhaan koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baasee jira. Dhiittaan mirga namoomaa lammiilee irratti akka hin jabaanneef xiyyeeffannoon itti kennamuuf sirreeffamuu qaba jedha koomishinichi. Ibsa kaleessa baaseen kan kana dubbate koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa namoonni manni murtii aanaa magaalaa Jimmaatti bana akka hiikamaniif murteessee ture Mohaammed Deeksisoofaa hanga yoonaa akka hin hiikamiin eeree jira. Gama biraatiin eega ibsi koomishinichaa bahee booda kanneen Jimmatti hidhaman sana keessaa Daayirektarri Koominikeeshinii Yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Wandimuu Laggasaa eega manni murtii murteesse guyyaa 4ffaatti har'a gallakkisamuu isaanii abukaatoon isaanii beeksisanii jiru. Tsaayii Daamxootu Finfinneerraa gabaase. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa akka ibsetti ajajni mana murtii kabajamuu dhabuun baay'ee yaaddessaadha. Sababa adda addaatiin mana hidhaatti kan argaman namoonni hedduun manni murtii wabii yookaan ammoo bilisaan gadi yoo dhiisu poolisiin ammoo ajaja sana kabajee hiikuu dhiisuun Oromiyaa keessatti amaleeffatamaa akka dhufe ibseera koomishinichi. Obbo Imaad Abdulfattaa gorsaan mirga namoomaa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaati. Ajajni mana murtii fi olaantummaan seeraa akka kabajamuuf qaamolee dhimmi ilaallatuuf si'a baay'ee waamicha gooneerraa fi jechuun ibsu. Hidhamtoonni iddoo garaagaraatti haala ajaja mana murtii faallessuun hidhaa irra jirantu jira. Bakka garaagaraatti hidhamtoonni kun hundi isaanii akkaataa seerri ajajuun olaantummaan seeraa kabajamee ajajni mana murtii kabajamee hidhaarraa haa hiikaman waamicha godhu jedhu gochaa turre irra deddeebine ammas rakkoon sun hin furamne. Namoonni manni murtii akka hidhaarraa hiikaman ajajni kennameef wabiin eegameef galmeen isaanii cufameetu akka gadi lakkifaman ajajame hedduun isaanii ammas mana hidhaatti jiru. Ajajni mana murtii kabajamaa hin jiru ammas irra deebinee nuti kan jennu ajajni mana murtii haa kabajamu namoonni kun gadi haa dhiifamanidha kan jennu ammas irra deebinee kanaan duras dhimma hidhamtoota Mohaammed Deeksisoo fi hidhamtoota isa fakkaatan wajjin hidhamanii
magaalaa Jimmaatti hidhamanii jiran ilaalchisnee akkaataadha ajaja manni murtii kenneen ajajni manni murtii kabajamee hidhamtoonni kun akka gadi lakkifaman waamicha goonee turre haaluma wal fakkaatuun isaan qofa osoo hin ta'in hidhamtoonni iddoo garaagaraatti haala ajaja mana murtii faallessuun hidhaa irra jirantu jira. Wanti fooyyee jiru jechuun ni danda'ama gabaabumatti. Keessumaa olaantummaa seeraa kabachiisuu waliin wal qabatee naannoo Oromiyaatti koomishiniin poolisii abbaan alangee waliigalaa Oromiyaa fi manni murtii waliigala Oromiyaa rakkoolee mul'achaa jiran irratti tarkaanfii sirreeffamaa akka fudhataniif waamichi taasifamaa turuu obbo Imaad dubbataniiru. Rakkoo olaantummaa seeraa gaafii guddaa keessa galchaa jirudha. Baratama ta'aa jira jechaadha. Namootni miidiyaa irratti hin beekamne maqaan isaanii kan hin dhahamne akses kan itti dhorkatamne dubbisuu kan hin dandeenye namoota hedduutu jira mana sirreessaa keessa. Manni murtii siin beeka. Manni murtii waliigala Oromiyaas dhimma kana siireesii fudhateetu qaama waliin dubbachuu qabu wajjin dubbatee dhiibbaa godhuudhaani namootni kun akkaataa ajaja mana murtiitiin hidhaarraa akka hiikaman gahee gama isaa bahuu qabaadha kan jennu. Kuni olaantummaa seeraa gaafii guddaa keessa kan galchaa jirudha. Bilisummaa mana murtiis gaafii guddaa keessa wanta galchaa jirudha jechaadha. Tibbana magaalaa Jimmaatti hidhamanii kan jiran Mohaammed Deeksoo fi namoonni kanneen biroo lama yeroo lammaffaadhaaf manni murtii mirga wabiin akka gallakkifaman murteessee fi osoo hin hiikamin hafuu fakkeenyummaan kaaseera. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa. Abukaatoon namoota kanneenii obbo Obsinaan Girmaa akka ibsanitti maamiltoota isaanii manni murtii akka hiikamaniif erga ajaja dabarsee har'a guyyaa afuraffaadha. Har'a namoota sadan keessa Dr. Wandimmoo Laggasaa hiikamuu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Hanga har'aatti wanti haaraan jiru Dr. Wandimmoo Laggasaa har'a akka gadi lakkifamu murteessanii bahee gara mana isaatti deebi'eera jechaadha. Jarreen kaan agaamaaf hin baane isaaf garuu wabii dabalataa manni murtii wabii ofii jedhee ture. Wabii dabalataa qarshii 6,000 achuma dhiyeeffate kan namaa jechaadha. Akka kanattidha kan inni ba'e. Bakka tokkotti wabii mataa ofiitiin haa baane lakkifamanii kan jedhu ajajee ture. Ajajni sunis gaafa kibxata darbee qaqqabsiise. Dhimmoota koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa kaasirratti ibsa dabalataa gaafachuudhaaf abbaa alangee waliigalaa Oromiyaa fi mana murtii waliigala Oromiyaa irraa deebii argachuuf carraaqqii taasise har'aaf milkoofni. Kanaan dura dhimma kanarratti yaada kan kennan dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa manni murtii ajajni isaa hojiirra hin oolle qaama raawwachiisuu didirratti tarkaanfii fudhachuu ni danda'a jechuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenyaa qophiittaa nutti ceena. Dagannaan hawaasa biratti mul'atu weerara COVID-19 garmalee hammeessuu mala jechuudhaan itti gaafatamaan kutaa yaalii kan hospitaala jalqabaa Gudar Dr. Naahom Tashoomaa dubbatanii jiru. Yeroo ammaa dhibamtoota COVID-19 20 akka yaalaa jiran himanii isaan keessaa 6 dhibeen sun hammaachuu isaallee dubbatanii jiru. Itoophiyaatti kaleessa qofa namoonni COVID-19 qabaman 2,057 ga'uu isaanii odeessi ministirii fayyaa irraa argame kan mirkaneesse yoo ta'u, lakkoofsi kun guyyaa tokkotti lakkoofsa olaanaa agammaatti biyyattii keessatti galmeessame jedhamee jira. Naakor Malkaatu Amborraa gabaase. Akkam jirtu lakkoofsi namootaa koovidiin garmalee dhibamanii dabalaa jira. Dagannoon heddummoota nu dhabsiiseera. Of eeggannoon har'a akka ceenu taasisaati maaloo maaksii keessan kaawwadhaa lubbuu baraaraa. Magaalaa Amboo keessatti ergaa COVID-19 dursanii ittisuuf gama Itiyoo Telekoomiin yeroo bilbila namaaf bilbilanitti darbu kanaa namni hedduun waan qalbeeffateen fakkaatu. Haa ta'u malee bakka itti namootni ergaa kana yaadatan illee jira. Magaalaa Amboo Baankii Daldala Itoophiyaa damee guddicha fuuldura dhaabbadheen haala itti namootni haguuggee afaanii funyaanii yookaan maaskii itti fayyadaman taajjabuutti fufe obbo Immiruu Mershaa jedhamu turtiin waliin goone gabaabinaan kunootti. Sila yeroo baankii seentanii maaskii godhatanii amma yeroo baatan immoo ofirraa baastan maaliif? Yeroo sanaatti maaliif amma nachi ture sanatti qilleensatu baay'ee na wanni ta'a na ukkaamsa wanta ta'uuf yeroo namni hin jirre iddoo eeggadhee ofirraa fudhachuu deeffachuun narra jira. Ammas harkatti qabadhee hin jira. Fageesseen kaa'ee miti. Na eeriyaa koo hubadhee itti fayyadamuu qaba. Yeroo ammaa kana keessa
namni fayyummaa isaa jibbu hin jiru. Waa tokko sirra ga'e qoraatti yoo suuraan ammamsi dhukkuba ammamsitti dhaga'ama. Kun garuu amma abbaan irra ga'utti hundumtuu of dagatee jira. Kun immoo kondiishinaalii maalirraa kan ka'e yoo jettee namni roommaa jireenyi isaa sitti ulfaataa waan jiruuf jireenya yeroo ammaa wajjin wal qabatee namni ofiisaa iyyuu yaadatu abbaa qaba kan of yaadatu danda'ameen namni yootti tole namni fuula dhiqata miti. Kanaatiif yeroo hundaa godhachuun nurra jira of eeggachuun nurra jira. Namootni biroo baankiitti ol seenaniif ba'an illee maaliif bakka kanatti qofa golgaa afaaniif funyaanii yookaan maaskii godhatan akkasitti ibsanii jiru. Caaluma biraanii jechuun egaa dogoggoreeni malee yeroo hundaa maaskii godhachuun walirraa fageenya godhachuun barbaachisaadha. Nan godhadha garasichiitti. Na ukkaamsa. Si ukkaamsa? Amma haala kanaan koronaa ofirraa eeguun hin danda'amaa? Hin danda'amu. Maaltu ta'uu qabee? Maaskii kaa'achuu barbaachisa. Maaliif ofirraa baastee? Ukkaamsa na jibbi. Kanaafuu maaltu ta'uu qabee? Kaa'achuu qabna. Ofiituun kaatiin nama gorsuun hin cimu? Hin cimu. Dargaggoo Baqqalee Da'oo mana baankii fuuldura dhaabbatee maaskii fi saanitaayizarii gurgura. Maamiloota isaa ilaalchisee waan taajjabe akkasitti dubbata. Amma namni harka dhiqatus hin jiru argee hin beeku. Darbee saanitaayizarii kan godhatu muraasti wayii jira. Maaskii yeroo cufan yeroo seenan qofaadha kan bitan kan godhatan jechuudha. Yeroo mana baankii seenan yeroo ba'an garuu ofirraa darbatu kan kiisii kaawwatu. Asuma duwwaattee jechuudha kan godhatan. Amma namoonni maaskii daldalanis baay'inaan kan argaman eessatti? Daldalan asumaadha. Tokko buufata konkolaataa, tokko mana yaalaa fi yuunivarsiitii. Qaamni mootummaa ta'e uummanni akka maaskii godhatu gorsuu fi dirqamsiisuu qaba. Akka naga'utti dhukkubichi dabalaa jira. Guyyaadhaa gara guyyaatti malleen namoonni lubbuun namootaa illee darbaa jira jedhama kan qabamu illee guyyaa guyyaatti dabalaa jira. Itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaala jalqabaa Gudarii fi qindeessaan giddugala yaalii COVID-19 Dr. Naahom Tashoomee erga yaaliin weerara vaayirasii koronaa akka hospitaalichaatti bara darbirraa eegalee jalqabee haala jiru akkasitti addeessanii jiru. Jalqabaa kan simanne caamsaa 8/2012 keessa jechuudha. Jalqaba nama 2 simannee ture. Al tokko gad bu'aan tokko ol ka'uun jira. Hanga ammaatti nama 296 hanga guyyaa kaleessaatti namni keeziin baay'inni nuti simanne jechuudha. Hanga ammaatti gaafanii namni lubbuun darbe nu biratti nama 15dha. Hanga guyyaa kaleessaatti jechuudha. Torbeenuma tokko darbe kana keessallee nama 2dha kan lubbuun darbe jechuudha. Kutaa yaalii cimaa keessa mekaanikaal ventileetariin barbaachisa waan ta'eef al tokkotti keezii 2 ol simachuu hin dandeenye kutaa sana keessatti. Ammaaf keezii kiriitikaal ta'an gara nama 6 kan nuyi qabnu. Hundi isaaniiyyuu akka ishiitti fudhachuu hin danda'amu. Maaliif tajaajila isaan barbaadan kunuunsa addaa waan ta'eef jechuudha. Kiriitikaalii waan ta'aniif ta'uyyuu maashiniirra ammaaf namni jiru ammaatti jechuudha sa'aatii kanatti. Of eeggannoon hawaasa biratti mul'atu garuu kan sirriitti itti yaadamuu qabu jedhu Dr. Naahom. Koronaan gidduutti waan dhaabbate fakkaatee ture amma immoo bifa haaraatiin kan inni baay'inaan tatamsa'aa jiru. Yeroo ammaa kana guyyuma muraasa keessatti gara nama 20 kan simannee amma tajaajila kennaafii jiru jechuudha. Tajaajilli isaaniif kennamullee amma oksijiinii barbaadu qorichoonni adda addaan jiru ogeeyyiin keenyaan baay'ee safar godhaniitti kan isaan achiisaan kunuunsaa jiran jechuudha. Baay'een isaanii oksijiinii loodiin ogeessa fayyaa irratti ta'aa jiru guyyuma guyyaadhaan dabalaa deemachuu hin danda'ama. Haalli hubannaa hawaasaa immoo namni hubannaan qabu jechuun hin danda'amu garuu of eeggannoon jiru baay'ee laafaadha. Namni akka duraa of eeggannoon dhiiseera namni maaskii godhatu. Fageenya ofii eeguun hin jiru. Maloota ittiin vaayirasii kana ofirraa ittisuu dandeenyu. Walumatti namni hin beeka. Garuu isa beeku sana hojiirra oolchuudhaaf kan laafina cimaadha kan jiru jechuudha. Ofiif jecha too maloota ittiin vaayirasii kanarra ofirraa ittisuu dandeenyu sana hojiirra oolche ofiif jecha of eeggannoo dura taasisaa turre sana daraan cimsinitti fufnee gaarii natti fakkaata. Kanaan alatti amma keeziin baay'ee dabalaa jira. Humna dhaabbilee fayyaa keenyaatiin oolillee ka'aa jira jechuudha yeroo ammaa kanatti. Ministeerri Ministeera Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee ibsa gaazexeessitootaaf tibbana kennan irratti dambiin weerara COVID-19 dursanii ittisuuf ba'e maaliif akka hojiirra hin oolle gaafatamanii yeroo deebisan akkas jedhanii turan. መመሪያ 30 በመተግበር ደረጃ እንግዲህ ብዙ ተቋማት እየሞከሩ ያሉት ስራዎች ቢኖሩም ደንቢ 30 hojiitti hiikuuf dhaabbilee hedduun waan yaalaa jiran jiraatullee keessumaa qaamolee seeraa wajjin hojii seera kabachiisuu cimsuun barbaachisaadha jedhamuun sirriidha.
Namni dambii kana hin kabajne akka seeraan gaafatamu dambicharra jiraatus sadarkaa hojiitti hiikutti akka hojiirra hin oolle ni beekama. Haa ta'u malee namoonni dambii kana hin kabajne hidhaadhaan akka adabaman osoo hin taane haala barsiisaa ta'ee fi dambicha hojiitti hiikuu dandeessuun hojumaata itti gaafatamummaa qabu akka diriiruuf torban kana qaamolee seeraa wajjin mari'achuuf sagantaan qabameera. Biyyoota birootti namni yoo haguuggee afaanii fi funyaaniin godhanne maallaqa fa'aa adabama. Muuxannoo biyya biraa fudhachuuf dhabuu akkasumas hojumaata haaraa fiduu irratti mari'anna jechuudha. Sababni isaa hawaasa gorsuu qofaan jijjiirama fiduun waan hin danda'amneef. Jedhan ibsa ministeerri fayyaa Itoophiyaaf Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa haala COVID-19 ilaalchisuun waliin baasaniin kaleessa qofaa namootni 257 akka COVID-19 qabaman qorannoo taasifameen beekamuu ifoomsanii jiru. Lakkoofsi kunillee erga weerarichi biyyattiitti argame as isa guddaadha jedhamee jira. Dabalataan illee ragaan giddugaleessa ittisa dhibeewwanii Afrikaa CDC ragaa hanga kaleessaatti jiruu fi kaleessa ifa taasise akka mul'isutti Itoophiyaan torban tokko keessatti namootni 9,329 COVID-19 biyya itti qabaman ta'uun biyyoota Afrikaa keessaa sadarkaa dursummaa qabattee jirti. Giddugalli kun akka ifoomsetti gama babal'ina COVID-19 Itoophiyaan akkuma ardii Afrikaattuu sadarkaa 5ffaa irratti argamti. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Loltoonni Eertiraa bulchiisa naannoo Tigraay aanaa Iroob keessatti namoota nagaa jiraatan 63 ajjeesanii manneen jireenyaa 58 gubuu isaanii jaarmiyaan mirga uummata Iroobiif dhaabbachuu isaa dubbatu tokko ibsee jira. Jiraattota keessaas kanneen ijaan argine jedhan dubbatanii jiru. Gabaasaa Gabremadiin jaalalleetu dhiyeessa. Maqaan isaanii akka hin ibsamne kan gaafatan jiraataan naannoo sanaa akka jedhanitti waraanni Eertiraa guraandhala 16 bara 2013 godina Tigraay bahaa aanaa Saasii Tsaadaa Ambaa keessatti namoota nagaa 6 ajjeesuu isaanii VOA'f ibsan. Aanaa kana keessatti manneen qonnaan bulaa waraana Eertiraan gubamuu isaanii kanas ijaan kan argan ta'uu namni kun dubbatu. Dura ta'an waldaa advokeesii uummata Iroob ka ta'an Obbo Siyyum Yohaannis akka jedhanitti waraanni Eertiraa aanaa Iroob keessatti ajjeechaaf humnaan gudeeddii raawwatan qabeenya saaman manneen jireenyaa gubaniiruu jedhan. Keessumaa muddee 28-29 bara 2013 jechuun guyyaa 2 keessatti waraanni Eertiraa badii raawwate ittiin jedhan akkas jechuudhaan ibsu Obbo Siyyum. Miseensonni keenya akka nuu mirkaneessanitti namoonni 68 ajjeefamaniiru. Lakkoofsi kun 70 akka ga'u ni tilmaamna. Sababaan isaas irra hedduun isaanii erga fudhatamanii torban 2 yookaan 3 yookaan baatii tokko erga guutee booda waa'een isaanii dubbatama yookaan reeffi isaanii argamaa jedhan. Obbo Siyyum akka dubbatanitti akka aadaa uummata Iroobitti waa'ee humnaan gudeeddii ifatti dubbachuun cimaa waan ta'eef meeqa akka gudeedaman lakkoofsaan ibsuun ulfaataadha. Yakki humnaan gudeeddii kun raawwatamuusaa garuu mirkaneeffannee jirra jedhan. Gandeen Mawhaaniif Harazoo jedhaman keessatti manneen warra milishaati jechuudhaan waraanni Eertiraa manneen 58 gubuu akkasumas yakka biroos raawwachuu isaanii iddoo sana ituun dhaqqabiin dura gabaasni isaan dhaqqabuu Obbo Siyyum ibsanii jiru. Ajjechaa fi dhiittaa mirga namoomaa raawwatame jedhame kanarratti jedhu Obbo Siyyum. Bulchaa yeroo kan Tigraayiif dhaabbatee fi hojii raawwachiisaa akka ta'an Dr. Muluu Naggaa qaamaan argeetti meen ture. Dhimmi kun akkaan kan itti dhaga'amee fi gadduu isaanii Dr. Muluun naa ibsanii jiru. Garuu ofii koo yeroon ilaalu dhimmi kun humna Dr. Muluun ol ta'uu nan hubadhaa jedhan. Ajjechaan namootaa fi gubamuun manneenii keessatti gaggeeffameera ka jedhame Aleteenaa fi Indaamosaa dabalatee gandeen adda addaa keessatti ta'uu kanneen ajjeefaman kana keessaa maanguddoonni umrii dheeraa akka jiran Obbo Siyyum ibsanii irra hedduun garuu dargaggoota dhiiraa hangi tokko immoo dubartoota ta'uu ibsan. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin dhahamne ka gaafatan jiraataan naannoo sanaa akka jedhanitti bakka jiraataa jiran aanaa godina Tigraay bahaa
Tsa'aadaa Ambaa maqaan ishee addaa Wutaafaa bakka jedhamtutti guraandhala 16 bara 2013 namoonni 6 waraana Eertiraan ajjeefaman jedhu. Tokko tokko Humaraarraa buqqa'anii kan dhufanii fi Addigiraat keessatti gargaarsa buqqaatotaaf kennamu argachuuf carraaqaa eega turanii booda gara maatii isaaniitti deebi'aatuu jiranii karaa irratti kan ajjeefaman ta'uu ibsanii jiran. Namni ijaan arguu isaanii dubbatan kun akka jedhanitti ganda Wutaafaa jedhamu keessatti qofa sababaa manneen milishaa hidhataniiti jedhameen loltoonni Eertiraa kan guban manneen qonnaan bultoota 8 ta'uu fi maqaa isaanis tarreessan. Iddoo Taayitaay Zibaan jedhamutti immoo manneen qonnaan bulaa 13 dabalatee gubamuu ibsanii itti fufanis akkas jedhan. Manneen obboloota koo kan maatii koo fi kan ollaa kootii hundumatu gubatee jedhaniiru. Gama kaaniin firri dhiigaa fi hiriyyaan waliin guddatan kanneen ajjeefaman keessaa tokko ta'uu ka dubbate hayyuun dargaggeessi tokko akka jedhetti Tigraay dhihaa aanaa Taataay Qoraaroo ganda Maayiximqat jedhamu keessatti 8 bara 2013 dargaggoota umriin 16 kaasee hanga maanguddoo waggaa 80 kanneen ta'an dhiironni 30 loltoota Eertiraan ajjeefamaniiru jedhe. Yeroo ammaa naannoo itti dhalatee guddate keessatti loltoonni Eertiraa jiraattota irratti miidhaa guddaa geessisaa akka jiran ibsee jira. Dargaggeessi naannoo sana jiraatu kun akka jedhutti loltoonni Eertiraa miidhaa hamaa kana kan geessisan lafa wal waraansiin jirretti raayyaan Tigraayis ta'e humni milishaa hidhate bakka hin jirretti ta'uusaa ibseera. Cal jedhanii mana namaa seenanii akkasumas daandii irratti nama nagaa argan 8 bara 2013 namoota 30 ajjeesan. Isaan kana keessaa seeraan kan awwaalaman 3 qofa kanneen hafan 27 garuu lafatti ajjeefamanii fi dirree irratti awwaalaman jedhe. Dargaggeessi kun akka jedhutti waraanni Eertiraa naannoo sana qubatee akka jiruu fi naannoo sana dhufuun isaanii inni ammaa yeroo sadaffaaf ta'uu dubbata. Qabeenya milishaati jechuudhaan beeladaalee jiran maayiguu jedhamee mana barumsaa waamamu keessa kaa'anii hoolotaaf reettii qalatanii kan nyaatan ta'uu jiraataan kun dubbatee jira. Godina Tigraay Bahaa keessatti ajjechaa raawwatamee fi manneen gubaman jedhaman ilaalchisee kan gaafataman bulchaan godinaa obbo Hayilasillaasee Tasfaayee deebii kennaniin. Ragaan walitti qabamee gurmaa'ee ega xiinxalamee booda ibsa kennina malee odeeffannoo walitti hin qabamnee fi hin gurmoofneen an ibsan laadhuu jedhan. Ganda aanaa Taayitaay Qoraaroo Maayiximqat keessatti ajjechaa fi akka raawwatame jedhame irratti bulchiinsa godina kaaba dhiyaarraa deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne. Ta'us garuu bulchiinsa yeroo kan Tigraayiif hojii raawwachiisaa akka ta'an Dr. Muluu Naggaa dhiyeenya kana VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin uummata irratti badii fi haleellaa ga'e akkasumas waliigalaan haala nagaaf nageenyaa jiru irratti akkas jedhanii turan. Dhimma nagaaf nageenyaa hojii hedduu barbaada. Kanas jalqabaa jirra. Akkuma beekamu uummati keenya balaa ulfaataa argeen beeknetu irra ga'e. Qabeenyi barbadaa'uu, lubbuun namaa baduu, humnaan gudeeddii fi jeequmsi adda addaa bu'uura misoomaalleetu nafin barbadeessee jira. Walitti bu'iinsa yookaan wal waraansi ta'e waan hedduu mancaase. Qabeenya dhuunfaa hanga qabeenya uummataa gurguddaa akkasumas dhaabbatooti irratti humnooti adda addaan hannaa fi gochi barbadeessu gaggeeffamee jiraa jedhan. Waraanni Eertiraa Tigraay keessaa akka ba'uu fi waamicha dhiyaataa jiru irratti kan gaafataman Dr. Muluu Naggaa deebii kennaniin. Isa kanarratti ejjennaa ifa ta'ee jira. Kan Eertiraa qofa otoo hin ta'in humni Tigraay keessa jiru kamiyyuu ba'uu qaba. Naannoo kana to'achuun kan irra jiru raayyaa ittisa biyyaati. Kan biraa ba'uu qaba. Kunis shakkii tokko hin qabu. Bulchiinsi yeroo jiru Tigraay akka bulchuuf aangoo fi itti gaafatamatti kenname mirkaneessuuf qabsaa'aa jiraa jedhan Dr. Muluu Naggaa. Mootummaan Itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa raawwatamee jedhame akka qoratamu kan ibse yoo ta'u, Tigraay keessatti waraanni Eertiraa hirmaateera isa jedhu garuu
mootummaan Itoophiyaas ta'e kan Eertiraa soba jechuu isaanii waa'illi keenya kan afaan Tigree Gabree Gabramadin gabaasee jira. Qophii boruutii walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.